Kanaaf maal godhu eegalan beektaa bulchitoonni aanaa naannoo ofiititti waraana ofii uumuu eegalan. Nu birallee shiftaan hin jira, nu birallee shaneen hin jira, nu birallee kakana jeequ hin jira jedhanii uummatu eegalan. Ijoollee mannaaraa guuraniit hidhachiisanii bosona galchu. Bajata misoomaa achi gorsaniit irraa qoncoraniit gaaf kan ijoollee ofii bosonatti ergansaa qabanii galchu. Saboonni hundumtuu baalagee isaanii hidhachuu qaban biyya sanitti. Malli biraa jiraate malee uummanni wal sodaateera nagaa waliin gaafata. Warri public media irra jiran kun sabni hunduu baalagee isaa hidhachuu baanaan rakkoodha. Warra jibba afarsu warra ummata walitti kakaasu saboonni of keessaa qabu isinilleen Oromolleen of keessaa qabu qaba. Baalageen tokko Oromoo bakka Oromoo fakkaate afaan keenya dubbatee saba biraa irratti jibba lola duula hoggaa kalabsu taate bakka numbuutu jechuun ni danda'uu qabdan. There was also supposed transitional government between TPLF and Prosperity Party. Haalli amma jiru haala akkaan hamaati. Waa'ee nageenyaa wanni lallabnuuf wanni dubbannuuf siyaasa biraa wallaalletii miti. Maaltu nuun ga'e jennee dhiifnee laaluu dandeenya. Garuu haalli uummanni keenya keessa jiru baay'ee waan nu gaddisiisuufi. Ka mootummaan kophaa isaatti nagaa fiduu hin danda'u kaati jette mootummaan mataa isaatiinuu nagaa hin qabu bara. Wanni namni galaaf hin jirre mootummaan ofiifuu nagaa hin qabu. Mootummaa tokko miti ka jiru. Walii gidduutti nagaa hin qaban. Dhumaatii godhamaa jiru kana maddi isaa tokko wal dhibdee contradiction mootummaa keessa jirudha. Waggaa furdura Profeesar Mararaa irraa gabeeytu wanti Abiy Ahmeditti ulfaatu guddaan Ihaadeeguma wal taasisee deemuu natti fakkaataa jee ture. Lolli Tigraayii fi mootummaa federaalaa jidduutti godhame wal dhibdee Ihaadeeg keessatti paartii biyya bulchaa turan jidduutti godhameeni. Ammallee walitti gaarreeffannaan Amaaraa fi Oromoo jidduutti godhamullee primarily wal dhibdee bilchiginaa Amaaraatii fi Oromoo jidduu jiruuni. Wal dhibdeen bakkoota adda addaatti agartan kun Affaar fi Soomalee jidduu jirus maddi isaa paartii biyya bulchu. Paartiin biyya bulchu ofiifuu wal jidduutti nagaa hin qabu. Adada lolli kun hammaatuun contradictioniin wal dhibdeen mootummaa keessa jirus hammaataa deema. Kanaaf bar anarkii hamaa keessa seennaa waan Liibiyaa waan Siiriyaa ta'an hoggaa jennu isin sodaachisuudhaaf yoo immoo yaada kana isin gurguruudhaaf miti. Akkuma bakkee reef shayitaanni bakka hundarraa wal guureet kun paartii biyya bulchuu keessa jira kun qe'ee keessa faca'ee jira. Kanaaf mootummaan kophaa isaatti nagaa ni buusa jennee hin yaannu. Garuu mootummaan shoora guddaa taphachuu qaba. Mootummaan biyyaafis dhiisi mataa ofiitiif akka mootummaatti paartii biyya bulchu akka paartii biyya bulchutti dhodho'iinsa hamaa keessa seenaa waan jiruuf biyyas ofis ummatas baraarsuu yoo ka barbaadu taate karaan lolaa kun mutuwalii kasaaraa malee namni irraa fayyadamu akka hin jirre amanee fudhatuu danda'uu qaba jennee wanni dubbannuuf kanarraa jechuudha. Kanaaf nullee gahee qabna jennee amanna. Fakkeenyaaf nuyi paartii lola keessa jiruu miti. We are not warring parties. Lola gaafa Tigraay wajjin eegaluu deemanis hin mormine. Ammallee lola dhiisaa jenna. Shoora qabna jennee yaadna. Shoorri keenya dhageettii qabnuun caasaa qabnuun qaamota hunda irratti dhiibbaa goonee gara nagaatti akka dhufanii deeman gochuu qabna. Kanaaf mootummaan mataa isaatiitti hin danda'u. Garuu tarkaanfii guddaa mootummaan fudhachuu danda'a. Mootummaan gama nagaatti yoo kadhuu taate gamaa gamanaa guuza baanee biyya nagaa deebisuu dandeenya jennee abdanna. Kahannaati kaafte Ethiopian state is now a consumer state, developmental state miti. At least dabana mallassan waa developing gooti dinagdeen guddifti haga feetellee kan nyaattu taate. Amma dinagdeen guddataan jiru. Dinagdeen lolatti hin baha. Dinagdeen alaa gargaarsi dhufu hin jiru. Daldalli biyya keessa jechuutti deemu. Lammaffaa qaaloominni jireenyaa amma bar irra laaluun ulfaata. Hojjetaa mootummaa gubboo isin gaafatu kana irra laaluun ulfaata. Mindaan isaa 2,000 kiraan 4,000 akka yaa jiraatu. Lolli kun eegallaa itti fufnaan
Dinagdeen kufaa deemnaan korrapshiniin hammaataa deema. Korrapshiniin hammaataa deemnaan mura kooma. Oromiyaa keessa waan jiru tokko isinitti himamma. Maal ta'a isiniif fakkaate? Bajanni security fi bajanni developmentii jira. Bakka rakkoon nageenyaa jirutti, bakka sochiin waraanaa jirutti bajata dinagdeetirraa, bajata misoomaatirraa murtee nageenyaaf oolchuu dandeessa. Bajanni misoomaa baasii galii risiitiidhaan goota. Biyyoota misoomaa fakkeenya karaa tolchuudhaaf, mana barnootaa ijaarsisuudhaaf, waan adda addaatiif nagaheedhaan goota. Rakkoo nageenyaa bakka jirutti immoo malleen securityidhaaf bahu dho'isaan basaasaafis maaliifis waan kennamuuf nagaheen hin gaafatamu. Waan adda addaatiif nagaheedhaan goota. Rakkoo nageenyaa bakka jirutti immoo kanuma misoomaatirraa fudhaa jedhaan ummataan warra bulchitoota aanaa kanaan itti gaafatamtoota nageenyaati itti gaafatamummaa security kanaan. Kanaaf maal godhu eegalan beektaa bulchitoonni aanaa naannoo ofiititti waraana ofii uumuu eegalan. Nu birallee shiftaan hin jira, nu birallee shaneen hin jira, nu birallee kakana jeequ hin jira jedhanii uummatu eegalan. Ijoollee mannaaraa guuraniit hidhachiisanii bosona galchu. Bajata misoomaa achi gorsaniit irraa qoncoraniit gaaf kan ijoollee ofii bosonatti ergansaa qabanii galchu. Rakkoon security kun hammaataa hoggaa deeme, rakkoon lolaa kun hammaataa hoggaa deeme, breakdown argaa jirra, anarchy argaa jirra bar. The state is so weak. Control gochuu dadhabaa deemaa jirti jechuudha. Ka warra kaan warra dubbii tan arguu didee saba keenya irratti illee ummata biraa irratti illee duulu akkamiin qabbaneessan yoo jaani tokkoffaa dubbataa salphisuun jalaa callisu jalaa qabuu diduudha. Akka isaanitti baalagoomuu dhabuudha. Kaayyoo saba guddaa qabna, kaayyoo ummata guddaa qabna, dhugaa qabna. Sirna irratti malee saba biraa irratti hin qabsoofnu. Baalageen tokko ka'ee saba keenya arrabseef nummoo saba inni keessaa ba'ee sana arrabsuu, xiqqeessuu, lola irratti labsuu hin barbaachisu tokko kana. Lammaffaa suduudhaan sabuma isaanitti illee saba biraatti illee haasayaa jirra. Rakkoon ibiddi kuni nu hunda balleessa, wal balleessuuf deemna. Saboonni hundumtuu baalagee isaanii hidhachuu qaban biyya sanitti. Sabni hunduu baalagee isaa hidhachuu baannaan rakkoodha. Warra jibba afarsu, warra ummata walitti kakaasu saboonni of keessaa qabu, isinilleen Oromolleen of keessaa qabu qaba. Baalageen tokko Oromoo bakka Oromoo fakkaate afaan keenya dubbatee saba biraa irratti jibba lola duula hoggaa kalabsu taate bakka nun buutu jechuun ni danda'uudha qabdan. Tun tapha miti jarana. Namni biyya san dhaqeen arga dhoo'uuf ka'ee jira biyyi sun. Kanaaf hamma danda'ametti bira dhaabatanii dhoorguu barbaachisa. Good evening, everyone. First, thank you for the opportunity given to me. Second, congratulations for having this occasion after you gone through prison and a lot of that stuff. And for the supporters as well, congratulations. We have seen wave after wave demonstrations regarding or demanding freeing all Oromo political prisoners. I hope the remaining follows. And my question are two regarding, number one would be, what is your say on the need for a transitional government in Ethiopia? Because the country has a bad reputation when it comes into formation of transitional government. 1991, 1993, there was a transitional government that ended up in conflict between TPLF and ONEG. 2018, 2020, there was also supposed transitional government between TPLF and Prosperity Party. We have seen how it ended. So what's your stay here? The second question is, I don't know what we can name the current peace agreement that's going on. Some say it's a shuttle agreement, some say different, they give it different names. However, all the stakeholders in the conflict, they have clear demands that they say they cannot negotiate on those issues. Do you really see a solution here? Or is Ethiopia heading again to another clash after spending some time
or both parties seems to buy time for another clash? And what is your preparation as a leader of a segment of that country? Thank you. I did not hear the question very well, but I think you're asking me about the failed transitions as well as about negotiations. We end up in this mess because the transitions have been hijacked. In 1974, it was hijacked by the military. In 1991, it was hijacked by the TPLF. Now it has been hijacked by the Bilsigna group. We are in this mess because the transition has been hijacked by individuals and groups who are so short-sighted. They focused on short-term, temporary power politics instead of creating a sustainable system. A sustainable system that would bring the various groups to the table, that would help develop a new social contract. And I think you are right that these failures, when they are compounded, they have created a very complex conflict that will be extremely difficult to solve. Even if we stop the civil wars today, it will take us a decade or more to find acceptable political solution. One. Second, just in the last 2-3 years, the civil war has put the country's economy probably 20-30 years back. It's going to cost us billions of dollars. Billions of dollars in the form of aid, in the form of loan, to bring back the economy to where it was 2-3 years ago. Rebuilding Tigray, rebuilding Amhara, Afar, rebuilding Oromia is going to cost a lot. But for us to start to rebuild, the first thing is we need to go to a ceasefire, we need to negotiate, then we have to start rebuilding the country, reconciling the society. Because there's no point in starting reconstruction. The government now talks about reconstructing and rebuilding Afar and Amhara and Oromia. No, it's not going to work. What is the point of rebuilding today if you are going to destroy it tomorrow? To me, we need to go to the root cause. And we are telling openly, the donor communities, we are saying, don't put your money into the fire. There is no point in giving money to a government that is bent on waging civil war. As far as the negotiations are concerned, are the warring parties presenting contradictory demands? Yes. But I think they have to be prepared to compromise. Without compromise, we cannot move forward. The Tigrayan leadership, the Bilsigna leadership, the Amhara leadership, the Oromo leadership, the Somali leadership need to prepare themselves that solution will come only if we compromise. There will be no solution where one become absolute winner and the other absolute loser. We have to find a compromise that we can live together. That's all I can say because that's what I hear from you. Waligalatti, wannuma amma je kana irra deebi'a. Biyya san keessatti rakkoo kana keessaa bahuudhaaf bal'ina rakkoo kanaa hubachuu qaba namni keenya. Keessattuu isin warri biyya alaa jirtan. Tapha miti, wanni biyya sanitti deemaa jiru tapha miti, ta durii miti. Karri biyyi sun itti deemaa jirtu boodani sheenoytan. Ibidda irratti banzila hin rabina. Ta durii miti. Mootummaanis ta durii miti, ta durii akka duritti dhiibanii waa taatu miti. Amma wanti biyya san keessa jiru reefu akkuma gurbaan jeetti mootummaan kophaa isaatitti hiikuu waan danda'u miti. Isaan illee ni kijiban, if kijiban. Akkanumaan if jajan malee biyya harkaan qaban. Kanaaf namni biyya san keessa jiru, lammiileen biyya sanii, gartuuleen biyya sanii gadi dhaabatanii balaa itti deemu jiru, ibidda itti deemu jiru kanarraa biyya baraarsuudhaaf yoo carraa kennan irra wayya jennee taabdanna. Haga dandeenyu itti himna. Akka kaleessatti yoo nu dhaga'uu baatan boru sheena'uun barbaannu. Kanaaf iyya keessan dura dhaabbannee isinitti himna. Nuu gala bar aariin keessan, xiiqiin keessan, wanni waggaa lamaan dabre kana taane keessattuu namoo keenyaan waan nama gubaati. Gubanne jennee wati deemne immoo daran gubanna, daran miidhamna.
daran wal miina, daran wal cabsina jenneeti kana haasa'aa jirra. Warri Atlaantaa ka hedduu galatooma.